Dubartiin takka Indiyaa keessatti gara magaalaa New Delhi osoo imalaa jirtu sa'a 8tiif eerfoona gurratti godhattee dhageeffataa turte. Karaan baaburaan deeman haalaan dheeraa waan ta'eef muuziqaa dhageeffataa yeroo dabarsuuf eerfoona gurratti godhatte. Sa'a 8 booda yeroo baaburri dhaabbatu eerfoona gurrarraa mulqattee baabura keessaa buute. Yeroo kana miirri hamaan itti dhagahame. Gurri isii sagalee ukkaamamaa qofa dhagaha. Tarii muuziqaa yeroo dheeraaf dhageeffadhetu akkana na godhe jettee irraanfachuu yaalte. Yeroof xiyyeeffannaa guddaas itti hin kennine. Sa'a muraasa booda dhukkubbiin hamaan itti dhagahamuu jalqabe. Waa dhagahuunis itti ulfaataa dhufe. Guyyaa 2 booda rakkoo tana laallamuuf gama mana haakimaa deemte. Doktorri maashina ammayyaatiin gurra isii qoratee waan nama rifachiisu arge. Gurri isii wanti parsantii 45 ta'u duudee jira. Dhibbeentaa 55 qofaan dhagahuutti jirti. Rakkinni hamaan kun infeekshina gurra isii keessatti uumee guutumatti gurra isii duuchutti dhihaatee jira. Carraan jiru dawaa akkaan ulfaataa ta'e gurra isiitti naquu qofa ta'e. Dawaan kun humna guddaa qaba. Carraan dhukkuba kana fayyisuuf qabus dhibbeentaa 50 qofa. Yoo fayyisuu dadhabe ammoo guutumatti gurra isii duucha. Doktorri haala hunda intalattiif ibsee waldhaansaaf akka of qopheessitu himeef. Isiinis carraa biroo waan hin qabneef ajaja doktoraa fudhachuuf dirqamte. Kana booda dawaan ulfaataan kun gurra isii lameenittuu naqamuu jalqabe. Hanga guututti fayyitee qulqullooftutti bakka sagaleen guddaan jirurraa akka fagaachuu qabdutu itti himame. Kana qofa osoo hin taane telefoonis akka fayyadamuu hin qabne dhaamaniif. Haala kanaan intalti tun guyyoota 2 meeshaa teknooloojii hundarraa fagaattee dawaa kana fudhatte. Guyyoota 2 booda tumsa rabbii guddaatiin gurri isii guututti fayyuu danda'ee jira. Garuu ammas of eeggannoo guddaa akka godhaa jiraachuu qabdutu itti himame. Gurri namaa daangeffama qaba. Sagaleen akkaan iyyuu gurra namaa duuchuu danda'a. Dibbeen gurraa kan sagalee dhagahuuf nu keessatti uumame haalaan haphiidha. Sagalee akka malee iyyuun salphaatti miidhamuu danda'a. Kanaaf namoonni eerpoonii gurratti godhatan of eeggannoo guddaa akka gootan isiniif dhaamna. Namoonni sababa teknooloojiitiin ija isaanii dhabanis hedduudha. Haalli kun yeroo dheeraaf telefoona yookiin koompitara fayyadamuudhaan wal qabata. Chaayinatti gurbaan tokko halkan guutuu geema taphataa bule. Ganama yeroo hirribaa ka'u ija takkaan guuttachuu dadhabe. Gurbaan kun akkuma hirribaa ka'een ammas taphuma halkan irra turetti deebi'e. Haa ta'u malee ijaan guuttachuu dadhabe. Waan nama hirribaa ka'eef iji naa guuttachuu didde jedhee tapha itti fufe. Garuu iji isaa waa guuttachuu dadhabde. Inuma lammataatis dukkanaa'uu jalqabde. Yeroo kana dubbiin hammaachuu hubatee maatitti iyyate. Maatiinis gurbaa makiinaan fe'anii hospitaalatti hin fiigan. Doktoroonni yeroo qorannoo barbaachisu godhanii ilaalan ujummoon dhiigaa kan gama raatiinaa ijaa deemu addaan cituu mirkaneeffatan. Rakkinni kun waan dawaa ijatti cobsaniin fayyuu danda'uu miti. Wal'aansi baqaysanii hodhuu dirqama. Namoonni rakkoo akkanaatiif saaxilaman yeroo hedduu ijaan guuttachuu dadhabuu fi yeroo gabaabaaf ijaan jaamuu danda'u. Yoo hammaattees guutumatti ijji isaanii dhaamuu dandeessi. Kun dhukkuba hamaadha. Waan salphaatti ilaallamuu qabu miti. Kanaaf doktoroonni haala jiru hunda maatii hubachiisanii gurbaa kutaa sarjarii galchan. Sa'a muraasa keessatti sarjarii godhanii ija isaa waldhaanan. Garuu gurbaan kun baatii tokko oliif hospitaala ciisuuf dirqame. Yaada akka geemii ittiin of bohaarsuuf taphatuuf jecha balaa hangana ga'uuf saaxilame. Ijji agartuu waa hundaati. Isii malee akka feenetti bobbaanee galuun haalaan nutti ulfaata. Kanaaf badhaasa rabbiin nu badhaase kana laaftutti akka ofii hongeessine waliif dhaamna. Keessattuu namoonni sa'a dheeraaf TikTok scroll godhaa ooltan ija keessaniif yaadaa. Balaan sababaa kanaan dhufu gaaga'ama guddaaf nama saaxiluu danda'a. Jarman keessatti namni umrii 31 osoo geemii taphatu lafeen morma isaa cabe. Geemiin zamanaa haalaan ammayyaawee jira. Keessattuu eega maashinni virtual reality jedhamu oomishamee booda taphni kun haalaan jijjiirame. Virtual reality'n waan akka manzaraa ijatti godhatamuudha. Namni isa ijatti godhate waan alaa tokkollee hin argu. Addunyaa alarraa isa marse itti dukkaneessee addunyaa biroo kan dachii tanarra hin jirre keessa isa qubsiisa. Geemiin maashina kanaaf qophaa'es kan addaati. Bineensi akkaan nama sodaachisu hallayyaa gubbaa yoo nama ari'u akka nama dhugaan bineensa dheessutti jiruutti utaalaa jalaa miliqan. Waan akka rimootaa xixiqqaa harka lameenitti qabatanii bineensa kana ofirraa dhahan. Namni haala kanaan geemii taphatu waanuma dhugaan bineensa san bira jiru of seha. Addunyaa keessa jirus guutumatti irraanfata. Haala kana namtichi lammii Jarman kun osoo geema kana taphatu bineensa jalaa miliquuf akka malee butamee morma ofii cinaatti cabse. Yeroo kana lafeen C7 jedhamtu tan mormaaf ceekuu ol qunnamsiistu morma isaa keessatti cabde. Sababa kanaaf gurbaan kun morma isaa jeessuun hidhatee baatii 3 sochii gurguddaa irraa akka fagaatu dirqamsiifame. Yeroo garii waanuma bohaartiif jecha goonutu wareegama guddaa nu kafalchiisa. Geemii xiqqoof jecha lafee mormaa cabsuun dubbii taphaati miti. Kanaafuu namoonni